Hello. Hello. Akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa keessanii jirtu? Nagaa alhamdulillah. Nagaa galata waaqa. Baga nagaa taatanii haadha simbooti? Rabbi jajjabina isiniif haa kennu. Abshira. Isiniifis firoottan hundaafuu uummata Oromoo hundaaf jajjabina haa kennu. Dhimma simboorraa isin gaafachuu barbaadeetanii waan xiqqoo. Maqaan keessan eenyu jedhama? Loomiidha. Loomii. Adde Loomii dhalattuu naannoo kamiiti isin? Dhalattuu naannoo kamiiti isin? Meettaa Walqixxee. Meettaa Walqixxee naannoo Shawaatii? Shawaa Lixaa. Shawaa Lixaa Meettaa Walqixxee. Ayyee mee xiqqoosii dhimma simboorraa nutti himuu dandeessu? Simboonii yoomi wanni kun kan irratti raawwate sa'aatii meeqatti akkamitti mee waan irraa beektan nu himame? Naannoon sa'aatii 9:00. Ayyee. Gaafa 21. Ayyee. Gaafa sana naannoo sa'aatii 9 san keessatti akkuma ilmoo haati ilmoo ishee ergattuun kaadhi dhaqiitoo suuqii dhaqiitii buna nuu bitii kottuu jedhe. Mana keessaa buna nuu bitii kottee ergitanii? Suuqiin ergee. Tole. Isa suuqii sana gattee buna sana nuu bittee dhuftee buna irratti naqattee taa'ee buna ashaa ture. Buna sana otoo naasha'uutiin kottu dhaqiitii kaardii nuu bitii kottuu abbaa keetiif dawwallaa hin jedhe. Achumarraan qoshi dura dhaqee shintibbeetii dhaqee dhufuu maamunaan jette. Dhaqisheen jedhee. Tole. Anaaf amma ka shintibbeetii sana dhaqee achirraan deemteesse. Buna sana miicee akaa'ee tumee mucayyoon ijoollee kaardii dhabde moo maal taatee sadattee beekananii mana walakkaa daandirraa xiqqoo ishii gara hoteelatu jira fuuldura keenya sanii. Manyitaan keenya duubarraa diraamaa laaluu dadhamoo maal ijoollee mucayyoon sadattee doggaan akkana gadi ba'u bakka teekinooloojiin itti hin jirtu. Eessatti ijoollee mucayyoon suuqirraa dhabde moo kaardii kana naannaameetuma gara mana keessatti ol deebi'an. Hogganaan gara manaa keessatti ol deebi'u amma zidee kanaan gad deebi'ee karambullaa wayitutu manyitaa keenya fuuldura mana puulii isatu mana keessa jira. Duuba sanarra jira mucayyoon mana puulii taphachiistu moo achi taphachiisaa jettee puulii taphachaa jiru. Mucayyoo waamitan simboon kun achi keessa jirti hin jedhe. Lakki hin jirtu ishiin as keessa hin argine lakki hin jirtu naan jette. Achumarraan simboo jedhee raawwadhee kan wanti taatu shintibbeetiin dhaqaa naan jette yommuu kaardii nu bittannaa shintibbeetiin dhaqaa nuun jette mucayyoon tajaajilnaan haaraa nuti nama abbaa jira shintibbeetii keessaatti namni akkanumatti shintibbeetii keessaa gadi ba'e mana fincaanii keessaa. Achumarraan haadhe kanan gara mana keessatti ol deebi'ee kan amma garaadhumti waa'ee jireenya dhaabbatee gadi ta'e. Ammoo ganaan gadi ba'u mucaa wayii mana fincaanii dhaquudhaaf kaataa yaa caalaa simboo bakkeetti argitee shintibbeetii dhaqee tananii kaatee siibitee kanaan jettee bakka isheen natti nabe argitee dhaqattii jennaan hin argine lakki qoloon gaddeebee tanan hoggaan gaddeebuuf si ilaalaa mucaa shintibbeetii bite. Ayyee. Mucaan hoggaa shintibbeetii bitu edaani oggumaan gadi taa'u asii achi argee deemni mucaan simboo innaan na diddeedee mucaa shintibbeetii keessaa gadi beetuma mudhii qabatee dhaabbate. Achumara maal caalaa achi jirti moo maali bobba'ee jirti nan erga deemtee akkamitti achi jirti moo maali gurbaa'ee hoggaanaan jedheenii kaadhoo fooyin irra jira. Fooyin irra jira. Ayyee.
Achuma kana ni bakka ani yeroo sana bira ga'ee mucayyoo xiyya achirraa buufachuu hin dandeenye naasu kana nan keenan iyyee. Fannifamtee jirti jechuudha. Hayyee. Waan fannifamuudha. Akkumatti bakka namadhaa hirkatee too'ii dhaabbata sitti namatti fakkaatti. Ani bakka achuu naasu kanan qabame yeroo sana hoggaananiyyuu warri sababuuli taphachaa rasu muluu isaanii gadi yaa'anii maal taa'ates naaniin jedhu. Mucayyoo xiyya achirraa waan tokko gargaaruuf hin dhaan. Ani tanaan garan itti kaadheen beeku nan beeknatti fakkaate yeroo sana isaanis mucayyoo xiyya naa gargaaruu hin danda'an duukarra yaa'anii too'ii deemanii ba'anii. Erga sanii qaamni biraa dhufee mucayyoo xiyyaa achitti naa gargaare. Mucaan waanuma daqiiqaa muraasa keessa lubbuun sii darbee jechuudha. Mana fincaanii keessa namni ba'e sun to'annoo jala oolee raaree. Beeknee nammaa filakkanii beekuu oolchan ta'e waan isaan godhan. Amma baay'ee nama gaddisiisa haalli mucaa keenyarra ga'e kuni baay'ee nama gaddisiisa. Amma namoonni to'atamaniidhuma jiru moo ba'aniiru? Lakkii to'atamaniidhuma jiru. Dubartoota miti kan qabaman dhiirri wanni qabame ni jira? Quban qabu dubartootuma san malee. Hayyee mee uummata Oromootti maal dhaammattu? Ani wanni nami dhaammadhu mootummaan ogummaa isaatii fi beekumsaa fi aangoo isaaniitiin na gargaaranii dhiiga mucayyoo xiyyaa naa barbaaduudhaa fi qaama kana mucayyoo xiyya tanarratti wallaallee ola deemtuu tanarratti gingima tanarratti kana magaalaa geggeesse kana amma dandeettii isaanii biyya keessas kan jiran alas kan jiran namni hundinuu gumaa mucayyoo xiyyaa akkanaa barbaadanii akkanaan alaa wanni hin jedhus wanni dhaabus maaltu jira kunii sammuun keenya biizii nu ta'e waan tokko iyyuu dubbachuu hin danda'anii beekatooyi waan nama isaan gargaaree akkana gargaaran kanuma dhaama wanni biraa uuman qabuun. Galatoomaa ulfaadhaa jajjabina isiniif kennu isiniifis maatii hundaaf jajjabina isiniif kennu simboonii hangafa turte immoo simboo malee ijoollee daa'ima kan biraa qabdu? Lakki shanaffaadha. Simboo shanaffaadha jechuudha. Umuriin sii waggaa 8 jedha gariini umuriin sii meeqa? Waggaa 10,2006 dhalatte. Hayyee. 2007. Egaa jajjabina isiniif kennu maatii hundaafuu isiniifis jajjabina kennu deddeebinee isin hordofnaa waan jiru galatoomaa ulfaadhaa jajjabaadhaa isinii waliin jirra uummanni Oromoo guutuunis uummanni miidiyaarra jiru sagalee isinii ta'u jira ammas sagalee isinii taanaa galatoomaa ulfaadhaa. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo akkuma isin dhagahaa turtanii kuni haadha Simbootii. Hundi keenya iyyuu bakka jirru haadha Simbootiif sagalee ta'uu maatii fi firoottansiitii jajjabina hawwina hundumti keessan iyyuu viidiyoo kana do it share copy link repost gochuudhaan akka